Ololtus dinni komanna gooti kan nabaatee jiru waaqa kooti ergalsiin gabaatee si yaadda'u karoorri jallootas galman ga'u ololtus dinni komanna gooti. Nagaan nagarra caaluu nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti seenidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qiddist Yuutiib yookiin immoo maatii Qiddist Yuutiib jirtu nagaa keessanii akkam jirtu? Ani jira nagaa godhaa egaa hojii mana malammaan dhufee jira. Oromoo lammiiwwan qomoowwan baga gammadaan baga gammanne isiniin jechuun jaaladha. Aniyyuu baga gammade of Qiddist baga gammadde naan jedhame baga gammade. Yaa Oromoo baga gammadaan dhugaa dubbachuudhaaf ani jechuudha eenyumayyuu hin jibbu. Maaliif jennaani waaqayyoo eenyumayyuu akka fakkaatti isaatiitti uume jechuudha. Garummoo miidhamni lammii kooti miidhama kooti, boo'ichi lammii kooti boo'icha kooti, gammachuun lammii kooti gammachuu kooti. Kanaafiyyuu lixa kaaba kibbarra kan jirtan addunyaa mararra kan jirtan baga gammaddanii dhaamsa kooti isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan seenaa eebbisu eebbifamaa isiniin jecha seenaa tokkoon dubbisa jechuudha. Seenaa naquunnan hin hafe seenaa naquunnan hin hafe jechuudha. Seenaa naquunnan ta'e seenicha walidhaan dhaggeeffanna. Bara 2006 magaalaa Finfinnee naannoo Meeksikoo jedhamu keessatti ani waraqaa eenyummaa Oromiyaa baadhee osoo deemaa jiru poolisiin tokko natti dhufee na qabee fidi waraqaa eenyummaa kee yeroo naan jedhu waraqaa eenyummaa Oromiyaan itti kennee narkaa fuudhee ilaalee na cagalee wayiin dullaa gurraacha sanaatiin akka aboottee ciqilee tokkootiin na rukutee na bira darbee tole jedheen dhiisee darbee gara migireeshinii yeroo deemutti naannoon Oromiyaa yookiin waraqaan naannoo Oromiyaa hojjatu naan jedhanii deebisanii na galchanii anis deebi'ee nan galee garuu baay'ee natti dhagahame. Amma kan hin jedhamne sanas ta'ee kanaa Oromoon tooftaas beekaa bilqiidhaas akkan ta'u ta'ee baafadhee harka kootti qabadhee tiraanspoortii koos anillee egaa jechi egaa inaaf jechuudha. Egaa Oromoo koo baga gammanne sabni hundiniyyuu baga gammaddan warri mataa keessan addattanillee baga gammaddan jechuudhaaf akkamittidha jedhama. Mee jechuudha gaaffiin qabdamu maal taatanii kan du'een jiru kan cabeen jiru lammiin keenya kaleessa yeroo kallattiilee garaagaraatii inni isaa dhangala'e lubbuun isaa darbee awwaalcha dhabee reeffa isaa bineensi nyaatu maaliif uffata gurraacha uffanne maaliifis hin azzanne maaliifis mataa keessan hin addanne haa ta'uyyuu malee namni bara kanaa baay'ee walii gadduu dhiiseera baay'ee waliif boo'uu dhiiseera guyyaa rakkinaatti guyyaa dhiphinaatti guyyaa gammachuu namaa garuu inaaffaa gidiraa cunqursa gadi wal qabuutu baay'atee maaltu sin boochisa maaf shurrubbaa keessan bara baay'ee dheeressitanii qibaatiitti gegeeddartanii maaliidhaaf kaanseen ofirraa murtanii naaf deebisaa nan barbaada natti hima. Maal taatan garuu dhugaa isiniin jedha maal taatan lammiiwwan keenya maal taatan maaliif mataa keessan addattu? Afaan kootiin an lallabaa afaan kootiin an kadhadhaa isiniin jedhe malee maa isiniin hin jenne. Nuti immoo kaleessa reebamaa cagadamaa turre. Aan iddoo lamatti na tuman sababiin Oromoo ta'eef jechuudha. Ani immoo qabsooftuu miti garuu Oromoodha. Ani qabsooftuu miti garuu ani Oromoodha jechuudha. Oromiyaa keessatti an dhaladhe. Osoo namaan beekiin kan na cagadaa turtan kan na reebaa turtan. Homaa kan hin beekne jechuudha.
madaako arran irraa ka'e jechuudha. Madaan kun irraa ka'e. Ammannaan oduu dhaga'uu Oromoon akka barbaadeetti afaan isaatiin kiisii harkatti naqatee Finfinnee keessa dimbiliq jedhaadhaan garuu yaa gooftaa qabeenya nu goggora dhiifa manaa godhe. Ani wanta waaqayyo faana walitti na buusu biyya lafaa kana irratti hojjedhee darbuun barbaadu. Dhugaan isinitti himaa jechuudha. Maali innaa morma namaa kuttan maaliif hin gaddine simmee rakkoon keessaa maalidha? Nyaachaa jirtu dhugaa jirtu kan qabu Oromoon siniin gahaa jira, Oromiyaan siniin gahaa jirti. Lafa ishee irraa qotachaa jirtu, lafa ishee irraa aramachaa jirtu kan sin uffata gurraacha nutti uffattaniif. Uffata gurraacha mee nurratti uffatu uffata gurraacha ofii keessaniif uffatu mee nuti irratti nuffatina. Yaa Waaqayyo si haa galatu, yaa Waaqayyo si haa galatu. Bataskaana jechuudha nama misaaleedhaa fi waan fakkeenyaa fi otoo hin beekteen ta'in dura biyya keenya baadiyyaa keessatti yeroo xinqataa jechuudha. Yeroo qaddasamu sana ani waan jedhame qaddasamu dhugaa guyyaa gaftuutti naagalee hin beeku ture. Naagalee hin beeku. Karameellaa binnee karameellaa keenya ququmsaa deebilee galla jechuudha. Amma immoo giiftii koo bakka karameellaa ququmsuun hin jiru. Karameellaa ququmsuun hin jiru waaqa ofii galateeffatanii si haa galatu jedhanii galateeffatanii galuudha bakka. Kanaafiyyuu mee obboloota keessan biyya garaagaraa keessatti dararamaa, cinqamaa, boo'aa jiraniif isaaniif gaddaa malee Oromoo irratti uffata gurraacha hin uffatina. Oromoo irratti uffata gurraacha hin uffatina. Oromoon bara baay'ee gadde. Oromoo kanaan immoo ani baay'ee mana ajaa'ibsiifadha. Keessa kootti na dhukkuba garuu ani baaseen dubbadhu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif gurguddoota baay'eeyyuu Oromoo gurguddoota baay'eeyyuu wanti dhaga'e hin jiru waan ta'eef jechuudha. Dhagaan turre. Garuu lakkaa dhaalachuun isaanii dubbachuun isaanii jechuudha. In bula malee in tura malee hojiirra hoolaa ture jechuudha. Kinoorra hojii hojjetee jira jechuudha. Oromoo yoo tumame gadi jedha jennaan gadi jechuu dide. Qoyyoo ajjeefame gadi jedha jennaan gadi jechuu dide. Har'a egaa uffata adii isaa ofirra cagade akkasitti ofirra gubuusetti akkana bahee jechuudha. Akkana bahee. Kanaaf baay'een gammade. Baay'ee natti toleera. Nuti sinirraa eenyumarraayyuu jibba hin qabnu. Dhugaadha jibba hin qabnu jechuudha. Otoo jibba qabaatee ta'e ofitti sinisuusu ture kaleessa jechuudha. Kanaafiyyuu uffata gaddaa keessanii baafadhaa, lafa keeyyadhaa, elammoo soomaan sagadaa fuula Waaqayyoo barbaannaa jettan miti. Fuulli Waaqayyoo kan barbaadamu jechuudha. Balbala ofii cufataniit, uffata adii ofii qulqulleeffataniit, isa gubbaa osoo hin taane isa keessaa kana qulqulleeffataniit, isa namatti qabaman sana qulqulleeffataniit, soomanii Waaqa ofii gaafa kadhatanii namaa dhagaa. Sittaasaa jechuudha gaafsana sumattaasaa illina keessaa muka keessatti jechuudha akka obboleessi tokko sittaasa'utti Waaqayyo sittaasaa jechuudha. Uffata gurraacha uffattanii hammamee maalidhamee kan isinii maalidhamee amma isin kan kadhattan maalidhamee kan isin kadhattan maaloo kan natti maaqa isin kana natti bitanii barbaada jechuudha. Nan barbaada baay'ee jechuudha. Uffata gurraacha uffattanii Oromoon sila afaan isaatiin nan waaqeffadha jedhe. Sila afaan isaatiidhaan jechuudha. Nan dubbadha, nan lallaba, nan waaqessa sila jedhee uffata gaddaa sin uffattan meesa kana egaa Waaqayyo isinii dhagaa. Waaqayyo mee itti gammadeettanii, itti fudhateettanii, mee itti walii galtu. Ijoo garuu dhiifa manaa godhaa yoo dhibee na hojjetan jechuudha. Akkas jechuun hin danda'amu. Akkasis hin jedhamu. Bakka yoo guddaan gubaa. Anama dhimma miti amma dhimma viidiyoo minaan amma jechuudha. Dhimma lammummaa koo bakka lammii kooti lammiin koo bilisoome jechuudha. Lammiin koo nagaa argatte Oromiyaan boo'ichi ishii aga jennaan jechuudha. Aniyyuu bakka lafa kanarraa yoo deemeyyuu homaa natti hin fakkaatu jechuudha. Sababni isaa Oromoon bara baay'ee boo'i bakka bara baay'ee achiin du'a achiin du'a kan du'ellee awwaallachuu yerootti dadhabe keessatti finxiriq
ulfaadhu Yesuusee ulfaadhu. Angadhumaatti gammachuun keessan bakka jirtanitti angadhumaatti isiniif haa ta'u. Gammadaa. Kana caala gammadaa. Gadduun jireenya keessan irratti hin ta'in. Humna du'aa ka'u Yesuusitiin yaa Oromoo koo gammadi bakka jirtu gammadi. Sanyii belushee sanyii qabeexirshee wal qooduun isaa walitti hinaafina wal guddisuuf tattaafadha. Kaleessa jechuudha mucaa tokko nan argan ture toora TikTok irratti jechuudha. Maal jedhama maqaan isaa gooftaan iyyuu irraanfadhe. Tawaayidoo ijoollee tawaayidoo kan taatan hundumti keessaniyyuu afaan Amaariffaatiin jettee jechuudha. Hundumti keessaniyyuu laayikii fi sabskiraayibii osoo hin godhin wal biraan darbeera. Ani immoo ilmoo Oromoo Musliima kan ta'e Ortodoksii kan ta'e Beexee kan ta'e otoo sabskiraayibii fi laayikiin godhin biraan darbe jechuudha. Naannoo yoonoo laayikii irra jiraata jechuudha. Sinis akkasuma bakka firii taanii wal guddisuu walitti hinaafuu bakka walirra fageessuu qabna jechuudha. Amma dhufteetti tokkummaan amma dhufteetti. Kaleessa Oromoon dammaqaadhuma ture garuu akka ittiin dammadhe karaa cufaa turan. Amma gooftaa koo karaa cufaan hin jiru karaa cufaan hin jiru. Ani dhugaa maqaan inni ajaa'ibamu. Karaa ta'an dhabanii bakka balballi cufamnaan shurrubbaa isaanii birraa aduu jalqaban. Maashinichi mootoo dheeran ittiin asin tus godhan. Turanii seeguun lakkaa gooftaa koo waan baay'ee qaba. Baga Oromoon koo turee seegi. Otuma bo'uu, otuma du'uu, otuma qalamuu baga turee seegi. Ammayyuu jirti tokkummaa. Jira tokkummaa ganaadha isiniin jechuun jaaladha. Garuu immoo jechuudha sinis Oromoodhaaf jaalala qabaattanii jibba Oromoo of keessaa xaradanii bobaaftanii ta'e hin jiraattu Oromiyaa keessa jechuudha. Maaliif jennaan lafti kun isa gannee deemnudha waan ta'eef yoo jaalala walii qabaanne waliidhaan hin jiraata. Waliidhaan akka barbaadan qabne hin danda'ama. Siniin jechuun jaaladha. Sinaa heebbisu eebbifamaadhaa. Garafamuun hin jiru. Waraqaa eenyummaa baattee eessaa baateen hin jiru. Ati eenyuun hin jiru. Ati Oromoodha jechuun hin jiru. Dhufeera gabar. Dhufeera barre faarfataa aadasitaa. Dhugum dhufeera barre. Kanaafiyyuu dhufeera barre bakka. Dhufeera barre. Kas jedhama. Kanaafiyyuu sinaa eebbisuu eebbifamaa tokkummaa keessan cimsadhaa eenyummaa keessan cimsadhaa siniin jechuun jaaladhaa eebbifamaa guyyaa gaarii gabaadhaa. Shalom.